kabajamtoota daawwattoota MWA Media akkam jirtu nagaa jirtu bakka jirtanitti nagaaf rahman rabbi isin bira haa jiraatu. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti dhimma Oromoo fi Oromummaa ammaas Islaama biyya keenya keessatti sadarkaa isiin irraa dhuftee fi eessarra akka jirtu marii tokko tokko taasifnaa. Guyyaa har'aa namni marii wajjin taasisnu obboleessi keenya Jamaal Abu Mu'az isaa wajjin sagantaa keenya gaggeessina. Obboleessi keenya waamicha keenya dhageettee asitti dhufuudhaa fi ammaas marii waliin taasisuudhaaf anaa dhufu baga nagaan dhuftee siin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii Ustaad Tahaa naaf yeroo keetiif jazaakallah khaira jazaa akkasuma hordoftoonni keenyas galatoomanii bakkuma jiranitti jaa inshallah. Galatoomii atis tajaajila uummata keenyaaf online irratti yeroo dheeraaf kennaa turte geggeessaa jirta. Ammaas sagantaa da'awaa show irratti hedduu hordoftoota hedduus qabda. Hawaasa keenya karaa diinii da'awaatii fi gorsa adda addaatiin tajaajilu jirta. Galatoomi siin jedha. Akkasumas amma dhimmi irraa haasa'uu barbaannee rakkina Oromummaatii fi Islaamummaa biyya keenya keessa jiru cunqursaan yeroo dheeraa irraa as dabree haga ammaatitti itti deemaa jirurraa maal fakkaata yaada jedhurraa mari'achuu barbaannee jechuudha. Kanarraa mee jalqabaafaatiin Oromummaa fi Islaamummaa irraa wanni jettu jalqaba irratti yaada kee dhaga'uu barbaada. Tole bismillah walhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan keenya kan Islaamaatis Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kan video kana daawwattanis sagantaa teenya tana daawwattanis inshallah kan amantii biraa hordoftanis kan afaan Oromoo kan biyyaan takka kan amantii adda addaa qabnu kan fooniin takka kan dhiigaan takka kan lafeen takka shama harka fuuneen isin jaa. Duraan dursee alhamdulillah rabbiin subhanahu wa ta'ala quraana isaa keessa waan nu jaa yaa ayyuhan naas inna khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa wa ja'alnaakum شعوبا وقبائل لتعارفوا سنو مخيس جرا يا إلمان نما نتسبب سبلموت بلبل أدى سنغوني كان عربة كان عجمي كان غرتي أدى قراج في أدي سنغوني إسن نيجا نتيس سنو مخيس جرا الحمد لله أن إسلام الراو إسلام خميون أنجت أورومود الحمد لله غرتي أنهم فيلني آمنتي تنرتيس ربنا غرتي كماتي تي إسلام الرا أرجع منقول Oromoo irraa rabbii tu nagode alhamdulillah gartee saba kana irraa ta'uuf ani Oromoo Islaamaati yookaan Islaama Oromooti akkanattiin ibsa inshallah ta'ala rabbiin subhanahu wa ta'ala Oromummaas nu kennuun amantiis nu kennuun galanni isaaf haa ga'u. Yaa galatoomi obboleessi keenya wanni biraa wanni jechuu barbaadu abbootiin keenya fakkeenyaa fi fudhannu Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa Waaqoo Guutuu ni jiran abbootiin Oromummaa fi Islaamummaa irratti qabsoo guddaa gaggeessaa turan. Amantiin gargar hin baane warri qabsoo bilisummaa uummata Oromoo keessatti gaggeessaa ture warra akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa warra gurguddaan ni jiran warri qabsoo kana bu'uuree san duraas zamana isaanii kanattis qabsoo gaggeessaa turan jechuudha. Qabsoo isaan gaggeessan kana keessatti qabsoo isaan gaggeessan haga ammaatu fiinxan baane karaa irra jirti. Uummanni Oromoo hidhamu jira, tumamu jira, ajjeefamu jira. Sirni kiyyoo gabroonfataa mootummaa Habashaa kun nuuf hin taane. Sababa kanaaf qeerroon wareegamu jirani, qarreen wareegamu jirani, cunqursaan adda addaa nurratti gaggeeffamaa jira jechuudha. Nutis dhiibbaan sadarkaa akkasiin nurra gahee saniif jecha biyyarraa baane hundi kennaa jechuudha. Silaa biyya kee keessatti haalli siif mijaa'ee ka jiraachuu dandeessu taateeti qeef qabeenya kee ofii namni dhiisee ka deemuuf hin jiru. Biyya ofii namuu ni jaalata, biyya ofii keessa namuu jiraachuu ni danda'a. Qabsoon bilisummaa uummata Oromoo kun yeroo isii bilisummaan yeroo isii wanni isii dheereyse maali jettee yaaddaati? Tokkummaadha jettamoo hidhannoo dhabiinsa jettamoo waliigaltee yaadni kee maali kanarratti? Dhugaa yaada waan bareedaadha waa hedduutu as keessa waliin makamee haqiqatan yoo gallaale duraan dursinee gartee Itoophiyummaan tunuu gartee Oromoodhaaf maali deebinee gartee Islaamoof maali Islaamaaf taatee biyyi Itoophiyaa jaan kun gartee
yoo ammaas achi deebinee gartee rabbi rahmata isaaniif haa godhu hedduu gartee lamaanii teenya hayyoota keenya kan afaan irraa naafeeti dubbannu kana alaabaa irra kanatti ittiin bareennu kana lafa nuu kaa'ee warra koofiyaas takkaa lafan kaa'in salaata isijaajaa isaanii talakkaa lafan kaa'in qabsoo qawwee isaaniitis eeboo isaanii takkaa lafan kaa'in jara kanaatu bilisummaa gartee hanga afaan kana gartee bilisummaa kallattii adda addaa qabdi kana fide gartee asiin nugee galanii rabbiif haa ga'u yeroo garii beektaa niin aaraa beektaa yeroo gartee arra gartee ummanni biraa nuti qabsoo tana keessatti akka islaamaatti wareegama hedduu goone gartee maqaa adda addaa gartee yoo amma fakkeenyaaf bakkuma walgahii feete hundarratti gartee jaarraa abbaa gadaanii moggaafama ammoo arra gartee qooda san keessaa namni islaamaa qabsoo tana keessaa ni qaba yoo waa takka gartee tokkummaa teenyatti yoos deebine tokkummaa teenya waan fashalsee aslitti jarree gartee rabbiin rahmata isaanii haa godhu gartee koofiyaa firraan kaa'in qabsoo tana keessatti deemaa turan ummata kanaaf gartee amantii isaanii jabeeffatanii saba isaanii jabeeffatanii biyya isaanii jabeeffatanii qabsoo tanaaf ummata kana walaba baasuudhaaf beelaan gartee dhumanii gartee biyya ambaa keessa waggaa meeqa turan gartee ni beekna namni hunduu ni beeka gartee waan irra deddeebine himnuu miti duuba gartee maaltu waan kana fidee akka dursani silaa deem ni beekna qabsoon asliin bakka irraa kaate amma fakkeenyaaf yoo ni kitaaba rabbiitti achi deebine yoo gartee kaabaa tana laalle wa idh yarfa'u ibraahimul qawaa'ida min albayt qawaa'ida aslii faawundeeshinii irratti ijaaramtee achumarraa nabiyyoonni itti fufe qabsoo tana isaantu lafa kaa'ee booda deemtee gartee tokkummaa kana keessa amantiin qooduun naannoon qooduun keessa dhufee addaan godhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala tan dhugaa san silaa gartee akkuma isaan jira sanit rabbi rahmataa godhu itti fufanii alaabaa isaanii jijjiiruu baatanii amantiidhaan gartee gosa gosa maqaa irraa jijjiiruu baatanii warra qabsaa'oo kana hunda silaa godhuu baatanii qabsoon teenyaan kan haqiiqatan hin teessoo jaarraa dila kana gartee biyya tana keessatti amantii teenyaa fi mirga keenya dhabuun waan salphina gartee waan nama salphisu obboleeyyan kiyya yoo keessa diiplii deemna jenne ummatuma gartee amantii kana hordofuutu duula namarra bana haqiiqatan ammoo dhugaarraa gartee haqarraa gartee walawkaa namurraa haqa dubbachuurraa hin oollu obboleeyyan kiyya jaarraa kana keessa dhugaa walitti himuu qabna gartee zamana dur gartee viidiyoon hin jiru namni kallattiin walii bee walitti himatu hin jiru tanaaf arra gartee namni walii dhugaa walii himee akkanatti addunyaa waliin jiraatu jirti wallahu aalam inshallah taala tokkummaa gartee asli akka isaanii san silaa qabaanne akkanatti hin turtu bilisummaan teenya haqiiqatan yaa qabsoon galatoomi mu'aaz namni qabsoo yeroo jalqabee jedhe akka amma fakkeenyaaf abbootii keenyaa akaakayoota keenyaa irraa kaasnee isaan haalli itti mijaa'ee baxaananiiti miti ka gaara seenaniif. Akkas. Hidhannoo amananii haalli gamaa gamana ilaalanii itti mijaa'uu dhabnaan lekki qabsoon kun qabsoo hidhannoo barbaachisa itti falmachuu qabna hidhachuu qabna qabsoo hidhannootitti nu baasa malee sirni kiyyoo gabroonfataa mootummaa habashaa haala nuuf mijaahuu miti jechuudhaan ka'anii qawwee fudhatanii gaara seenanii qabsoo bilisummaa isaaniitiif falmachaa turan. Afaan amma akka ati jette afaan Oromoo akka dagaa'u taasisu uummanni Oromoo afaan isaaniitiin dhimma isaanii itti bahuu danda'u qubee afaan ofiitiin barachuu danda'u dhimma kanneen qabsoo isaan wareegama isaan itti kafalantu sadarkaa kana taasise jechuudha. Warroonni achi asii hoon nuti ilmaan isaanii abbootiin waan abbootiin keenya dalagan waan akaakayoonni keenya dalagan san galmaan gahu jirra irratti dalagu jirra qabsoo isaan jalqaban karaa isaan itti jalqabanii bobba'aniin sanii irratti geggeessu jirra yaada jedhu jennee amma yoo ka wal gaafannu taate akkuma waliin agarru jechuudha. Yeroo san keessa qabsoo hidhannoo akka gaariitti deemaa turte sabboonummaan dilas hin babal'anne. Amma ammoo sabboonummaan babal'atee jira. Jenereeshinii lafaa dhufu jiru kun sabboonummaa ni qaba. Garuu qabsoon hidhannoo biratti dilas argutti hin jiru jechuudha. Yoo akkasitti kan hin dalayne taate ammoo falmii deemaa jiru kanaa fi bilisummaa gonfachuun gaafii keessa seensa yaada jedhu qaba. Qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromoo hidhannoon geggeessina jedhan warri maqaan beeknu warra Dr. Abiy harka kennatee galatti irra hedduudha. Warri duraan gaara bahanii ni qabsoo sana qabsoo hidhannootiin Oromiyaa wala boomsina warri jedheetiin gabbahe. Warra harka kennatee galillee jechuun namoonni jedhanis ni jiran jechuudha. So qabsoon hidhannoo biyya san keessatti barbaachisummaan isii waajibaa akka jedhee amanaani. Akkamiin yaaddaati? Dirqama ofirratti. Kanuma keessa namni gartee kan beektaa yeroo hunda jaarraa gaafuma gartee atsee gaafa durirraayis
warri gartee bilisoomee ummata kana jala galee saba isaa nyaachaa tures ni jira. Kanuma keessa kan gabrummaa jala jiruuf kan bilisoomee jira. Yeroo hunda jaarraa seenchar hunda keessaa namni tuutuma lamaa jira. Tuuta takka tarkaa'eef kan takka gartee mootummaa kana diddee irraa fincila uumtuu fi takka gartee tarma gartee ittiif kan itee garaadhaaf gartee bilisummaa barbaade san ahlan wasaalan bilisummaa harkateetuma arrallee kan bilisoomne jedhus guutu. Eega bilisoomne kan jedhu taate amantiin ta'e maaliif mirga eegamuu dhabdi? An waan na dinqisiisu beektaa waan na ajaa'ibsu waan gartee na boochisu. Jaarraa gartee takka yoon seenatti illee gartee umrii san jiraachuu baadhe seenaarraa dubbisna walirraa namni barachaa deema. Gafa asee Yohaannas gartee dila mootummaa asiin dura akkasiin lafee uummata keenya nyaatu masjiidni gartee takkaa gubatamee dhageessee ustaadame. Nagee. Masjida meeqaatu gartee yeroo amma sabni keenya gartee nama keenya bulchaa jira. Afaan Oromoo dubbatu kan akkana jennee abbaa ilma abbaa gadaa jennee lakkooynu. Masjida 30-40 keessa yeroo seenee gubatamu. Maal argitan tun bilisummaadha amantiidha biyyi takka. Biyyuma Yurooppaa tanatti yoo as deebine ummanni dura qartee qabsoon gartee rakkinni kan si mudatuun amantiiteetirra dura si dhufa. Warri Yurooppaa ragamaa gartee Ameerikaa dhufe bilisummaa barbaada. Hawaasa gartee yoo gartee cunqurfaman biyya isaanii keessa cunqurfaman amantii isaaniitiin baqatan rasuulli sallallahu alaihi wasallam yoo qabsoo sabuma keessaa dhufu keessa cunqurfame amantii isaatiin gartee Makkaa gandeetti dhalate saba isaatiin yoo cunqurfamu gara Madiinaa hijiraa godhee gara biyya teenyaas godhe akkana ture. Amantii teenyaan arra rakkifamaa jirra biyya tana keessatti ilaa arra alaabaa fidanii kun masjidatti maraa jiran dirqitti gartee siistemaa jijjiirame malee akkuma biyya faranjii tana keessatti slavery systemni jijjiiramee jiru biyya teenya keessattis gartee amaara systemni dursan gartee cunqurfataa ummata keenyaachaa ture jijjiiratee nama keenya ta'eeti as bebee malee wal keessa makamee maatii isaaniirraa horee niitii isaanii fuudhee kana wal keessa deebi'ee namni kana wal nyaachaa jira. Amantiin teenya takkaa biyya tana keessa nu kabajamtee hin beeknu. Itoophiyaan Oromoof illee takkaa hin taane amantiif illee takkaa hin taane gartee kan ta'e jiru akkaataa itti ta'e yoo taate masjiidni kee maaliif gubata? Kutee masjiidni seenaa addunyaa keessatti har'a maaliif gubatama? Itoophiyaa tamtuu nu ta'e mootummaa kamtuu sii ta'e duuba mootummaa kana jalatti kaa amantiin ta'e biyya keessa jiru tanatti ustaada yoos deebine the freedom of religion jaanii gartee mirga amantii jaanii namni waan fedhe gabbaru waan fedhe seentara gartee community jaarrachuu waan fedhe jaarrachuu danda'e. Biyya san keessatti gartee mootummaa achi keessaa masaraa mootummaa keessaa sitti iyyuu kan masjiida lakkaa'u masjiidni dhumachuu qaba jiru akkam Itoophiyaan tusii taatee mootummaan kusii ta'e. Abiyyi Ahmad irraa hin eegina jechuun achi keessaa yoo haasawan mootummaan jarri takkaa bara. Yaa biyyiti suni akka Oromoof hin mijoofne amantii Islaamaatiif hin mijoofne mirgi walqixxummaa biyya san keessatti hin geggeeffamu. Hoggama amma dabre keessatti waggaa 8 amma dabre keessa ni yaadatta qabsoo Islaama Itoophiyaa dimtsaachini Samaa'eel jedhameetiin keessaa qooda fudhachaa turre. San keessatti hagam takka rakkinni ummata Islaamaa irra gahaa ture. Ummanni Islaamaa yeroo san keessatti akkasitti miidhamaa ture irra guddaan ummata Oromooti. Naannoonni miidhaa fi gaaga'amni irra gahaa ture naannawa Oromooti. Islaamni bakka birootis jiru Oromiyaa irratti irra guddaa rakkoon irra gahaa ture jechuudha. Masjiidni gubachuun imaamota hidhuun amantiin akka mirgi amantii akka hin kabajamne biyya san keessatti isaan taasisuun akkasi cunqursaniiti ummata amantiin akka hin babal'anne godhuu yaalii godhan isaan. Amantiin ammoo saba akkasitti ni babal'atti malee adada tuyxuun islaamummaan guddachaa deemte jechuudha. Masjiida gubachuu addunyaa hundum ni balaaleffatan. Biyya kam keessattuu masjiidni gubatu biyya westanii keessa jirra. Mirga amantii akka feete geggeeffachuu mirga qabda. Garuu biyya san keessatti Oromoo ajjeesuun Islaama ajjeesuudha. Islaamni maajoriitiin biyya san keessa jiru uummata Oromooti. Soo kana hunda walitti xiinxalanii waliin ilaalanii isaan Islaamni biyya san keessatti akka mirgi isaa hin kabajamne akka Oromoon mataa ol hin qabanne cunqursanii warra Itoophiyaa matanaa dimookiraatiisina jedheetiin asirraa galee warra akka obboleessi keenya Jawaar Muhammad fa'aa hidhaniitiin mana hidhaa keessa gaaga'ama irra geessu jiran. Itoophiyaa tana mi'a karaa dimookiraasiitiin Itoophiyaan matanaayyuu dimookiraatiisinaa karaa dimookiraatiitiin haa gaggeeffamu warra jedhu. Biyyi sun
ilmaan Oromootii fi sanyii Oromoo inuma namni jala sararee wanni beeku qabu karaa isii dimokiraatessuu biyyattii waggaa 13 jirti maarree taate jedhanii san ni dimokiraatessine jedhanii yaaduun isaanii waan hin fakkaanne waan hin jirre. Uummanni Oromoo bakka jiru hundaa falmatee falmachiisee mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifatu irratti wal gorsuu fi jiraachuun barbaachisaadha yaada jedhu namoota hayyoota adda addaa irraa waan akkanaa dhaga'a. Anis yaada akkasiisan irraa bita jechuudha. Yaada kanarratti ati wanni ati itti dabaltu ammaas maal meera deebi'eessi gaafa. Tanumati waanuma ammatti tuwiita kanarratti biyya tana Itoophiyaa tana maajoriitii yoo laallee waliigalatti gartee amantii adda addaa haa jiraattu sabni guddaan biyya san keessaa kan namni itti gartee wal hin dhabne kanaaf atis ummannummaan biyya saniitu gartee kan itti wal hin dhabne ummata Oromoo ta'u. Akkasumami? Yaa. Sanuma keessaas deebi Oromuma tana keessaa Oromoon saba guddaa taate yoo as deebine akka amantiitittis populationii irra hedduun ummanni Islaamaa ummata Oromooti irraa ta'u eenyutu wal dhaba? Shakkiin qabu. Kanuma keessaan eenyutu irra xiqqaa kabajaa dhabee afaan isaatis gartee second languageetti illee kan lakkaawamin kan gartee federaalawatti hin jirre akka bineensota gaditti namni achi keessa biyya san keessa laalamuu jiru nuti karaa lamaan miidhamne beeke. Akkuma biyya tana keessa biyya faranjii keessa namni gartee gurraachummina gartee gurraacha ta'uudhaan akkasuma gartee Islaama ta'uudhaan dabil gartee karaa lamaan miidhamaa jira. Biyya Itoophiyaa keessatti sakkina beekama. Cunqursaa lamaan dura jira. Gara sabummaatiinis rakkina adda durirraa gartee si dhabamsiisuudhaaf takka sani karoorri isaaniitu tokkoffaatu amantuma tana biyyi tun akka isaan beekanitti bar biyya gartee amantii takka andi qoonqaa andi hayimaanooti akkana jedhanii kan itti amanani as ilaarra kan isaan duula jirani biyya kiristaanaa addunyaalleen akkasi beekti akka guyyaa nuti Madiinaa fi Makkaa itti gartee biyya jennutti isaanis gartee Gondarii fi kana hunda akkaataa biyya Itoophiyaa tan akka itti amananii jira obboleeyyan kiyya nuti waan ni jechaa jiru obboleeyyan kiyya dhiisi Itoophiyaa guututti biyyuma teenya kutaa Oromiyaa keessattuu akka maaliif mirga dhabnee maaliif nyaadhamaa jaarraa hunda maaliif nyaadhamna gartee qeeroon tun amma jarri gartee amma dudu'an kun addunyaarraa deeman kun gartee sheekootiin ta'e isaanii qeeroo waggaa 15 16 17 18 bahanii qabsoo isaanii itti fufaa turan amantii isaaniitiifis tumsaa yoo gartee dadhabnee jaan yoo dhaanqa dheeraattee dadhabnee duuti rabbii nu dhufte ilmaan keenya itti horsiifna jaane anaa fi ati bar maaliif nama biraatti dabarsina anaa fi tokko jenarra dadhabne ilmaanitti dabarsina jeneraal Waaqoo guutuu inni loleeti anaa fi atiin duullee hin qabsoone gaaratti akkaan galle teenyee cheeseburgerii fi bakka akkanumatti teenyee mana barumsaa dhiisanii deemanii akkasitti akkas jedhan har'a anaa fi maalitti guddisne sareetti guddisna. Kanaafuu namni hundinuu hidhachiisuu mirga abbaa biyyummaa isaatiif kabachiifachuu dirqama Oromummaa qabnaa yaada jedhu irratti jala sadarree irra walii galuu danda'uu qabna. Gara birootiin qabsoo qeerroon geggeessan yeroo waggaalee zamana gabaabaa kana dabre keessatti qeerroo 5,000 olitti wareegamanii kun qaama isaanii itti naafa tahee kun gaagaabni uummata keenya dhaga'anii beektaa qeerroo dhaga'anii beektaa jechuudha. Qabsoon sun fuudhamteeti namicha mootummaa eenyu maal jedhanii nugusa torbaffaa ta'utti maa'ii aante jechuudha. Qabsoon teenna qabsoon ilmaan Oromoo fuudhamtee yeroo hundaa uummata Habashaa kan harkatti seenti. Uummanni keenya yeroo hundaa gowwoomuu hin qabu. Uummanni bal'aan hagana ga'u gaaga'ama amma dura nurra gahee kana hunda hubatee amma booda falmiin taasisuu qabu mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuu waan kaleessa abbootiin teenya baateef san galmaan gahachuu fi yaaduu fi irratti marii taasisuu fi irratti dalaguu fi dalagsiisuu qabna jala sararree itti himuu qabna tana jechuudha. Asirra wanni dabalatu jira? Qabsoo bar waan takka bar bilaashitti hin dhuftu lubbuun dhufti namni keenya dur gartee namni keenya du'a sodaata biyya teenya keessatti akka namni gartee du'a lafatti arkee achitti arkee waan ni jeen beeku bineensota hin argine biyya teenya san biyya nagaya gartee waggaa 2-3 kana gartee yaani ilmi namaa akkuma bineensota lafa deemu namni keenya du'aas barate wal fudhateen gaafa gartee yaani wal gaafa ayyaana irrachaara wal gan gaafas gartee duuti isaanii tun gartee du'a
gartee bilisummaa dhumuu akkuma ne sin dura dhumetti dhumnaa jaaniif kan gaafasani arra dhumuu namni rasaasa dura dhumuu nyaadhamaa jiru namuma gartee silaate maqaan isaa Oromoo sila laboratoriin jiraatte nama adda baasu taate adda baasa namuma saba isaatiin kan irra raawwatamaa jiru kutuma isaa keessatti balbala isaa mana isaatiitti masjida isaatiitti kunitaa jira eega duutis irraan dholle gaduma baatee gartee du'uu ajjeessuudha gartee biyyi takka akkanumatti hawwitee yaa rabbi bilisummaan ofii jettee akkan jirtu ibiddaan dhiini dhangalee namni kumaatama dhumee biyya akkasitti namni harkatti dhuunfate haqiqatan malee biyyi namni qawweetti amannes ni jira qawweetti amanuus ni jira qawween tun gartee ibiddaas ni fiddi akkasumatti illee nagee fiddi beektaa. Yoo falmannee yoo ati firraan dhoyne diinni beektaa si ajjeesuuf si dhufa. Yoo ati waa manaa qabaatte takkaa ni du'a takkaa immoo ni ajjeesa jechaa dhufa mamiin dhufa beektaa yoo ati waa harkaan qabaanne beeka yoo. Ani gaafan wanta dura dhaabbatu beektaa waan garii fayyaan waan garii ta hiriira nagayaa jaan takka biyya tana biyya hiriirri nagayaatti dalaguu jira. Biyya sanitti hiriirri nagayaa ni dalagaa jee namni yaadu akka manaamaan gartee maal jettanii lafeerra foon barbaaduuti. Waan fakkaanne hiriirri nagaa biyya san keessatti biyyoota Afrikaa keessatti ni agartama filmaata amma fakkeenyaa fi dhiyootan Ugaandaa keessatti deeme keessatti gaagaama biyya san keessa gahaa jiru. Hiriirri nagaa biyya Itoophiyaa san keessatti nuti uummanni Oromoo hiriirri nagaa haatiin biyya san bilisoomsinaan waan hin fakkaanne. Itti manaa uyyuu hin qabu waan kanarratti namni falmatee falmachiisee mirga abbaa biyyaa kabachiifachuun dirqama. Kenna hunda jechuudha. Nutis qoodni warra biyya alaa jiruun nurra jiru isaan mooraalin deeggaruu, diinagdeen deeggaruu, qabeenya waan silaa bira dhaabachuu dandeenyuun bira dhaabatudha. Mootummaa gabroonfataa biyya Habashaa san balaaleffachuu danda'uu qabna jechuudha. Namoonni isaan cinaa dhaabatanii biyya alaa jiraataniitiin isaan deeggaran isaan irratti shame on them. Maaliif waan rakkinni isaan mootumicha cunqursaa kan isaan deeggaraniif hin jiru. Nama keenya hidhu jira, ajjeesu jira, tumuu jira. Namni dhuunfaa walii galee bara jechuun kanarra yaada dhuunfa namni waa fudhatus asirraa hin jira. Namni bilisummaa hin feene hin jiru bara. Tokkoof akkumaan siin jee bilisummaa. Gartee tokkoof bilisummaa ta'e mana masaraa mootummaa galee hojii harkatee galma nyaachuu isaa nama masaa dhiiga isaa nyaachuu maatiin jalaa dhumtu xeetoon jalaa dhumtu irra kaa'e. Mee waan si gaafadhu uummata keenya kan nu daawwatus biyyi Itoophiyaa tun Jawaar Mahaammadiif hin ta'in mana hidhaa galchite. Baqqalee Garbaa biyya san uummata meeqa mana hidhaa galchite. Hamzaa Booranaa waggaa meeqa gartee Islaamummaa fi achi galchite. Eenyu abdii Shamshaddiin ta'a namoota hin lakkoofne dhiiraa fi dubartii mana hidhaatti galchite. Eenyuuf taate anaa fi akkamitti achi keessa jiruuf akka sooshaal miidiyaa irra jiruuf taate. Hin taatu. Waan hin fakkaanne biyyi suni dimokiraatessuus hin danda'amtu. Hiriira nagaatiinis biyyattii san bulchuun jijjiiramsa nagaa mirchaa nagaa akkamitti nama hojii deemtame. Hidhattee hidhachiistee qofa biyya san keessatti mirgi keetii fi mirga abbaa biyyummaa kan kabachiisu. Nagahaan haasofnee maarree gooneedha afaan daa'ima ta'anii sossobanii hunda isaanii fuudhee mana galfateeti irratti caffare jechuudha. Kun nama keenya hundaa'uu galuu qaba. Qabsoon hadhooytuun amma booda deemti. Hadhooytuun as deemu jirti. Namni falmatee biyya ofiitii fi falmachiisee mirga abbaa biyyummaa kabachiifachuu dirqama keenya hundaa dhaamsi gama qabsootiin ani uummata keenyaafis qabu kana dabalata yoo qabaate itti dabaluu ni dandeessaa. Gara amantiitiinis namni amantii ofii jabeeffachuuf waldaa ofii eeggachuu yoo humna qabaate masjiida xayyaaraan ka'aniitiin dhaawanii rookeetan daaraa dakkan godhan takkaa nageenye biyya Itoophiyaa keessatti malee. Namu masjiida isaa kan qabu kan ijaaratee qabu humna ofii itti godhateeti eeggachuu barbaachisa jechuudha. Amma booda namni abbaa mootummaan yoo fedhe yeroo dhufetti dhufee gubuu danda'a jechuudha. Masjiida amma reefaati kaastee 36 waggaa amata dabran kana keessatti dhabne mootummaan usee taa'eetuma situation roomii keessa taa'ee. Kana qofaa miti jechuun kuni kan beekame bara kan masjiida xixiqqaa ganda keessa akka nu himanitti masjiida gartee hedduu seeraan ala gartee karaa mangadii irratti karaa irratti ijaaramee seenaan ala itti bahee seeraan ala maarree jala walii dhufee ganda mootummaatiin walii dhufee iddoon ta'a hedduudha kun kaabraa godaanaan diigan gurguddaan kan gartee lakkaa'u xixiqqaa hin lakkoofne kan achi jala seenu hedduudha kan ganda keessaa masjiida kan gartee namni naannoo gartee walii ijaaree mukaan ijaarratee mana manni rabbii xiqqaa fi guddaan qabu hedduu diigame takkaa hin dhageenye kanatti gartee obboleeyyan biyya duulli irra jiru Iraaq keessatti hanqatta kan diigamne. Heeruma addunyaa seeraa addunyaa funyoo diimtuu reer kiroosiin lafa keessee fi gartee mirgi namaa keessee bakka amantii akka hin dhaawamne wooma godhanii chartiin akka dhaabne akkas kan dogongoraan dhaqee rookeetiin irra bu'e malee biyya duulli jiru. Biyya duulli keessa hin jirre biyya nuti akkanatti ijinu ilma abbaa gadaa nu bulchaa jira nu tana yoo kana ta'e
Isaan isinummaa murtii gama keessanii yaa daawwattoota keenya. kaitaan ammoo filmaata as deemu jira kanarraa ummanni qooda irraa akka hin fudhanne yaada isin dhaamuu barbaanna. Maaliif filmaanni as deemu jiru kun filmaatuma ofii kaan hidhee kaan ajjeesee kaan maarree godhee Eenyu filtasa? filmaata jedhee as deemee olola nama olola irratti ummanni filmaata kanarraa qooda akka hin fudhanne mirga abbaa biyyummaa ofiitiif falmachuu akka qabu dhaamsa isin dhaamuu barbaada gama kiyyaan. Maal jetta obbo Abu Muaz? Sanuma anin jechuun gartee yoo gartee duraan dhaamni tokko gartee hate waa lama wal dorgommii jechuun mircaa jechuun waa lama paartiin lama yoo deemte waa maratta paartii islaamiyyaa tanaaf deemtii namootii kayne already if duratti waan walitti guree mana hidhaa jirtu eenyu maratta biyya tanatti takka mircaan dhugaatu haqaan argamee jiru matoo ashannafne majaaniiti aljaziiraa bifaratti addunyaan kanutullee beeynu himamaa jira. Takka mootummaa durirraa eegalee nama irre gartee kursiirra jiruutu mootummaa fudhachaa ture malee amata 15 20 30 bulchuu akkasitti ture malee takka filmaanni deemee namni fudhate kan hin dhageenatti hin fakkaatu. Okay, yaanni dabalataan yani asirra sagantaa asirratti qabu ammaa fi kanuma yaada dabalataa yoo qabaatte Abu Muaz irratti yaada kennachuu ni dandeessaa eegasi booda sagantaa itti aanu guyyaa birootiitti deebina dhaamsa qabdu kamaa irraa dabarfadhu. Maashaallah baay'ee galatoomii naafeeroo keetiif obboleeyyan kiyya inshaallahu ta'ala gartee waan takka أفلا تأكلون أفلا تذكرون قرتي ربي نجا سلا أكلين قبضني واتين طلا ولا واهرقا وان سيتو جروت أنا رسيتو آخر رسيتو أتوني بيتا قرتي نوتي نمك إيكاج قرتي أبيين قرتي وان نقولس كبا أكمل نقول ديبيه هنك درا نمني موتما نسيدرا تكان نقولين جمع إسلام ما تينيس إسلام إسنو مني واني لالتن قرتي قلم ماري من ماري ولا خيس كبي بركومي خيس ولا كبي نياتشي سانو مقفا handubatu jira gartee iftaara anuun hin godha waan akkasii waa bakka kireessinee godhaa jirra. Ammoo maaltu amantii teetirra deemaa jira masjida keessa rasaasan gartee iddoon gartee manni rabbii diigamaa hawaasni kee hidhamaa nyaata halkanii guyyaa kana dhumu jiru kana gubbaan yeroo ati gartee abichuu koo jettus guyyaan qiyaamaatis dhufaa jira gartee nama nama dallamoo wajjin dhaabbatina san gubbaarraan hidhamtoota biyya Suudi Arabiyaa. Abu Muaz dhimma masjida Beetel kan Finfinnee مسجد البيتل وانا كنت تهي كوبا قبدا الرجوع نما ميقاتو ميدا ميجرا غرتي اوكي مالي راكا كاي وانسني واني اتراجي كوني جيش دام سي بس باند غرتي يرو امات غرتي بيومتن انسان غرتي مالت وانكو موتوما ولي دارو بلجن كي باندرا مسجد من اللي كاتشي فداني akkana kuno tanarratti tana keessa gartee yoo namni gartee amant min inni dhamtu hin dhaabamtu alaabaa milik masjida rabbiitti irratti jiru tagartee teenya Oromoo tu dhaabuutti hin jirru masjidni kan sabaa sablammoota hundaati poolisni kana keessa nama miidhee jechuun baleeyyan keenya gartee meeqaan dhaawamee meeqaan du'e ganaa gartee addaa baatii nama meeqaan miidhamee ustaadan meeqaan miidhamee gartee raayyaa abbaa macaa feejii isaatti irratti maxxanse nama hedduutti illee dhooyinee jirra namoota naannoo san jiru gartee biyyi tun gartee namuu sodaa keessa jira malee yeroo kana soduma keessa taa'u jira malee waan gartee abichuudhaaf harka kanneen deemutti jiru natti hin fakkaatu. والله أعلم ربي سبحانه وتعالى. يا قبصون إسلام إثيوبيا وقع دبرن كيستي قدر راف نمو قدر راف دتيجة لسني قال منجن جدون هفته يشودا قافين إسلام إثيوبيا كأمي مالف قافي كنا قافت تني قافين متى كنا رجع في استاذ ترى رجع اللي ولوان كوا قبنا وانت أكاسي ديبو دي منفكات يرو أماتي نجاشي إيه دوبين ديب ساتش سما سما نجاشي بساسا داني بيتال هي بتما كانت إيه برامو مسجدة تبروتي وني هنتاني فينجرو أما سمني كأيه ما دمت أشني سماجة شو سنتاني تركان في إفرا مرجع في فالمشوا دندو كمان أكاس يو إفرا ديبسني إجسنا رجعت ويا شورا سو هنافو نمني أمسي نما دبر سنو في نمني اللي ولي دبر سو كامو مرجع في كبجسيفته في كبجي دندو كبا أكاس نمني خين شو وده ما جرى بيت أسرت أستاذ خيجا جرتي الرئيس يادا فدا نمني خين ما لقى سيته أما جرتي جروتان أما جرتي وقامي كانوا بولتي بيجا لك كيسة خراب بيجا قد دفتي ديمه جارسا كبري خيسة يروفا في دني كنا كنا كمني مال نقول أنا متشكل نوفيدون أمة الإسلام أكاس قد أني ترى إني أكاس دران أينيو تنورك كيسة جراو أينيو زمان سن الرد نمو زمان سن أمان تيراني سرك كيف نمو زمان خنا يسونما والمدالتيسو جارس والمدالتيسو كبدا بيتا يا قالت ومي استاذ سنان أمة أكاس قد أجراني
yaa Rabbiin khayriin waa dhageessisu bilisummaan teenya qabsoon teenya itti fufuu qabdi kallattii hundaan akkuma durta sheekootiin teenya abbootiin teenya irratti guddifnaa jeessan hangam amantiidhaanii fi mirgaan argannutti bineensonni biyya teenyaatillee gartee mirgaa argatutti qabsoon ittuma fufti mootummaan fadha kan dhufu san qafadhe taa'ee numoo kufaa hin turu hanquma harma dubraati jedhan harmi dubraa dhaabbatu guyyaa tokko ni jiga mootummaa kunis akka jigu beekaa obboleeyyan keenya. Galatoomii yaada nuuf qooddee fi daawwattoota keenya sagantaa keenya akka guyyaa har'aa asirratti agoolabna. Insha Allah sagantaa birootiin haga walitti deemnutti nagahan nuuf tura galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.